torban darbee akkuma eegalle mata duree guddaa uumama haaraa ta'uu jedhuun walii wajjin eegalle. Mata duree guddaa kana jalatti immoo mata duree gurguddaa sadii ilaalla yookaan xixiqqaa kan ta'e isa guddaa kana jalatti jechuudha. Inni tokko isa torban darbee ilaalleedha. Uumama haaraa ta'uudhaa fi namummaa moofaa ofirraa baasuu, namummaa haaraa immoo uffachuudha kan jedhuudhaan ilaalaa turre. Har'a immoo tuqaa itti aanu du'aa ka'uu Kiristoos dhugaa ba'uudhaan achi keessa deddeebi'uu isa jedhudha. Waa'ee du'aa ka'uu keessa jiraachuuti. Seenaa du'aa ka'uu keessa akka jiraannu, humna du'aa ka'uunis akka deddeebinu dubbanna jechuudha. Isa ilaalla. Uumama haaraa ta'uu jechuun namummaa moofaa ofirraa baasuu, namummaa haaraa immoo uffachuudha jenna. Inni har'aa ifa akka ta'u uffanni deddeebi'aa jira. Seenaa du'aa ka'uu keessa jiraachuudha. Kanaafuu wal qabsiisee har'aa caalaadhumatti waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffadhee dubbadha. Wanti hundinuu achuma keessa waan jiruuf seenaa kana keessa jira waan hundumtuu waan ta'eef. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun jireenyi anaa, namni anatti amanu yoo du'e iyyuu inni hin jiraata jedhe Yesuus Kiristoos. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoosin eegale. Yesuus jalqaba du'aa ka'uuti. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti argattu. Yesuus jalqaba du'aa ka'uuti. Waa'ee du'aa ka'uu Yesuustu eegale. Warra du'an, warra obbaafatan keessaa dura isatu ka'e. Yesuus kanaaf hangafa du'aa ka'uutii jenna. Yesuus utuu hin ajjeefamin dura waa'ee du'a isaatii macaafa qulqulluu keessatti karaa garaa dubbachaa ture. Akka ajjeefamuuf jiru, akka harka namaatti dabarfamee kennamuuf jiru dubbate. Isa jalqabaa yookaan tokkoffaa irratti guddaa dhiphachuu fi ajjeefamuun isa duraa akka jiru dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 21. Ilmi namaa raawwatee ajjeefamuun in ta'aa jedhe. Maarqos 8:31. Inni lammaffaan isa kana. Sadaffaa inni buddeena koo nyaate na dhiite inni jedhu raawwatamuuf kun ta'uutu irra jira jedhee dubbate. Yohaannis 13:18. Akkasuma faarsaa 41 irraa argachuu dandeessu. Arfaffaan isin keessaa tokko dabarsee na kennuuf jira jedhee dubbate Yesuus Kiristoos. Maatiyos 26:21. Dhiigni kun dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'a jedhee dubbate. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 27 irratti. Inni nama tuqaan itti aanu ilmi namaa du'ee guyyaa sadaffaatti immoo du'aa ka'a jedhee dubbate. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 22. Ilmi namaa hin du'a guyyaa sadaffaatti immoo du'aa ka'a jedhee dubbate. Inni dabarsee na kennu dhiyaateera, haa itti adeemnaa jedheera Yesuus. Yesuus qooda namoota baay'ee dabarfamee du'e. Nama tokkoof miti, saba tokkoof miti, waan tokko qofaaf miti, biyya tokko qofaaf miti. Nama hundumaaf du'e Yesuus. Saba hundumaaf du'e Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos al tokkicha du'ee dhiphatee ba'aa namoota baay'ees baatee erga du'aa ka'ee booda gara mirga abbaatti ba'ee humna du'aa guutummaatti erga golgoleesse booddee haboonni ijoollee isaaf kennes immoo ni jira. Keessumaa waan nama dubbachaa jiru kana bara kakkumoofaas macaafa qulqulluu keessatti raajoonni dubbatanii. Isaayyaas 53:4 irratti inni ba'aa keenya hundumaa hin baate waraansa keenyas hin fudhatee jedha. Ba'aa ilmaan namootaa baate Yesuus Kiristoos. Kanaaf gara biyya lafaa dhufee dhiphate. Akka du'uun isa dura jirus dubbate Yesuus Kiristoos. Namummaa haaraa yookaan uumama haaraa ta'uun, nama haaraa ta'uun waa'ee waan kanaa yoo hin beekan ta'e akkasumaan jechuudha. Uumama haaraa ta'uun as keessatti hidhamee jira. Waa'ee seenaa dhalachuu Yesuus, waa'ee dhiphachuusaa, du'ee du'aa ka'uuf ol ba'uusaa, akkasuma waa'ee deebi'uusaa wajjin wal dhugee jira. Kanaaf dubbiif lallabi keenya waan nuyi jennu hundumtuu as keessatti kan inni ilaalamuu qabu. Mee waan tokkoon isinitti hima. Yesuus Kiristoosii tuqawwan ammaa dubbate
duraan dursee fannifamuu isaa jiru, duraan dursee du'uu isaa jiru. Dhugaawwan kana macaafa qulqulluu keessaa caqasa gaggabaabaan baasee dubbadhe amma malee waan hedduutu jira. Egaa Yesuus Kiristoos irratti hadheessa dhiyeessan. Inni garuu qulqulluu ture. Inni garuu dhugaa ture. Inni garuu mudaan qabu ture. Yesuus Kiristoosin garuu hin hadheessan. Hadheessa afuriin isa himatan. Inni tokko utuu inni Musee fi Waaqayyoon arrabsuu dhageenyee jedhan. Hadheessi tokkoffaan. Inni lammaffaan. Inni ani mootiidha utuu jedhu dhageenye irra jedhan. Nummoo mootii Qeesaarii malee biraa hin qabnuu jedhanii wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 33 irratti isa kakasan. Inni caarra jiru. Inni ani mana qulqullummaa kana jigseetan guyyaa 3tti deebisee ijaara jedhee dubbataa. Dubbiin kun nuun gallee mana qulqullummaa kana bara baay'ee fi waggoota baay'eetti dadhabnee kanaaf dubbiin kun nuun galle jedhaniiti himata yeroo isaa irratti banan argina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 40 irratti. Inni kan biraan inni ani ilma Waaqayyooti utuu inni ofiin jedhu dhageenye jedhan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 7. Ani ilma Waaqayyooti ofiin jedhaa jedhan. Garuu inni ilma Waaqayyoo miti jechuu isaaniiti. Ati ilma Waaqayyoo miti ofii dubbatta malee jechuu isaaniiti. Garuu Yesuus Kiristoos dhugaa ba'aa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti warroota Yesuus Kiristoosiif dhugaa ba'an baay'ee isaanii yoo ilaaltan bartoonni dhugaa ba'aniiru. Waaqayyo abbaan dhugaa ba'eera. Hafuurri qulqulluun dhugaa ba'eera. Yesuus Kiristoos ofii isaatiif dhugaa ba'eera. Yesuus Kiristoos akka ilma Waaqayyoo ta'e jechuudha. Yesuus akka fayyisaa ta'e jechuudha. Kanaaf uumama haaraa yommuu taanu as keessa isa kana keessa kan deddeebinu. Dubbii tokkoon isinitti dubbadhaa asirraa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 43 irratti isatu ilma Waaqayyooti jedhe malee inni ilma Waaqayyoo miti yommuu isaan jedhan argitu. Wangeela Maatiyos 27 54 irratti immoo deebisanii maal jedhu inni kuni ilma Waaqayyooti jedhanii afaanuma isaaniitiin yommuu isaan dhugaa ba'an argitu dubbata. Jalqaba isaantu ilma Waaqayyoo miti jedhe. Amma immoo deebisanii kun ilma Waaqayyooti jedhan. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti wantoonni ittiin beekamu waan hedduudha. Ani garuu wantootuma ja'an tokko asirra kaa'eera. Isan asii gad dubbisa ariifadhee. Ilma Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos eeyyee ilma Waaqayyooti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Masi'iidha. Maatiyos 16:16. Waaqayyo biraa isa ergameedha. Yohaannis 17:8. Fayyisaadha. Maatiyos 9:11. Sagalee bara baraan jiraatudha. Uumama tokko 3. Tiksee dhugaadha. Yohaannis 10:11. Isa du'a keessaa du'a mo'ee ka'eedha. Luqaas 24:1. Isa jireenya bara baraa kennuudhaaf gara biyya lafaa dhufeedha. Yohaannis boqonnaa 14. Yesuus Kiristoos ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa yommuu dhufe waan kana hundumaa ta'ee jira. Ilma Waaqayyoo isa wantoota kanaan beekamu wantoota hedduutu jira macaafa qulqulluu keessaan waan muraasan kaasa. Wantooti kun hundumtuu ilma Waaqayyootiif kan malanidha. Waa'ee ilma Waaqayyootiif kan dubbatamanidha. Obboloo tokko waan isinitti himu. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e garaa keessanitti isa durii caalaa amanaa. Yesuus dhuguma Masiihiidha. Yesuus dhuguma fayyisaa keessani. Inni fayyisaa keenya. Warri fayyaniif uumama haaraa ta'an fayyisaa isaanii wajjin jiraatu. Masiihii isaanii wajjin jiraatu. Sagalee bara baraa isa ta'e ilma Waaqayyoo wajjin jiraatu. Tiksee bara baraa isa ta'etti hirkatanii jiraatu. Tikseen isaanii ilma Waaqayyooti. Hoolaa isa mudaa hin qabne ilma Waaqayyoo qabu warri uumama haaraa ta'an. Isa kana dubbiin asirratti nu ilaalla. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa nuuf isa kenneedha. Maqaa isaatiif galanni haa ta'u. Jesus Christis Eventis kan jedhaman ni jiru. Warroota nama dubbachaa ture. Isaanii warra nama jechaa jiru kun. Keessumaa kiristaanni yookaan amanaan tokko waa'ee Yesuus Kiristoos akka gaariitti yoo beekee namoota gara dubbii Waaqayyootti waamuun isa dhibu. Ofiisaafis dogoggorarraa hin oola. Kanaaf waan kana irratti xiyyeeffadhee waan muraasa dubbachuu barbaada. Ammas Yesuus Kiristoosiin himatanii waan hin malleen isaa addeessanii qabanii akka hin ajjeefamuuf itti faradamu. Erga itti faradachiisanii booda
Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos lubbuu namoota baay'eetiif namoota baay'eef wabii ta'uuf du'uun waan isarra jiruuf egaa hin du'e. Yommuu Yesuus Kiristoos du'es hojiitu hojjetame. Isan isinitti dubbadha. Maatiyos boqonnaa 27 45 hanga 56tti. Yommuu Yesuus Kiristoos du'e golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti hin tarsa'e jedha. Maal jechuudha? Cubbuu jechuudha. Golgaa sana jechuun cubbuu jechuudha. Isa Yesuus Kiristoosiin tarsa'e suni isa nu gara abbaatti akka nu hin darbineef nu deesse. Golgaan suni cubbuu bakka bu'a. Gara abbaa akka nu hin dhanneef cubbuu nu daangeesse. Ifa kana keessa akka hin jiraanneef isa nu daangeesse. Abbaa waammachuu akka hin dandeenyeef cubbuu nu daangeesse sana. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos du'uu isaatiin nurraa tarsaase. Balballis karaanis baname jedha. Haleluuyaa. Uumama haaraa ta'uun isa kana. Karaa sana irra jiraachuu, gara ulfinaatti ol darbuu, gara kabaja sanaatti ol darbuudha. Gooftaaf galannaa ta'u. Wangeela Maatiyos 27 irraatiin dubbachaa jira amma. Yommuu Yesuus du'e lafti hin socho'e jedha. Socho'a lafaa guddaatu ta'e jedhee dubbata. Lafa raasee, lafatu raafame. Eeyyee hundeen lafaa, utubaan lafaa Yesuus harka jira jechuudha. Kattawwan hin dadayya'an jedha. Yesuus Kiristoos dhagaa mataa golee qajeelchu waan ta'eef. Inni yommuu kattaan isaanii kun fannifamu, yommuu Yesuus Kiristoos inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e, yommuu tuqamu, dhagoonni hundumtuu hin dadayya'an jechuudha. Awwaalonni hin banaman jedha. Balballi du'aa mo'amuusa argisiisa. Balbala du'aa Yesuustu mo'e. Namni uumama haaraa ta'e mucaa Waaqayyoo ta'ee jiraatus namni Yesuus Kiristoositti amane du'a mo'ee jiraata. Du'a mo'ee deddeebi'a. Seexanaaf biyya lafaa mo'ee deddeebi'a. Warri dur du'anii turan hin ka'an jedha. Maal jechuudha kun? Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha. Jireenya isa nuuf jennee dubbisne isaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti. Guyyaatu dukkanaa'e jedha. Guyyaatu dukkanaa'e. Ifni hin dhaabbate. Ifni ifa biyya lafaa ta'e Yesuus Kiristoos jechuudha hiikisa. Ifni guyyaa tokko ifu sa'aatii 12 jedhe Yesuus Kiristoos. Ani garuu guyyaa hundumaan ifa. Guyyaa hundumaan biyya lafaaf ifa jedheetu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti dubbate. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa deemu dukkana keessa hin jiraatu jedhee dubbate. Biiftuun ifa dhaabuu ishee Yesuus Kiristoos ifa ta'uusaa argisiisa. Yommuu Yesuus du'e waan ta'e tokkoon dubbisaa asii gadi. Ergamoonni Waaqayyoo waaqarraa gadi bu'an socho'a lafaa guddaatu ta'e. Dhagichatu balbala awwaalicharraa galagalfame. Warri awwaalicha eegaa turan akka waan du'anii ta'an jedha. Dubbii ergamaan Waaqayyoo inni dhagaa galagalchee irra taa'e dubbate. Isin Yesuus isa fannifamee ture akka barbaaddan anu beeka. Hin sodaatinaa. Amma inni as hin jiru. Akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reeffisaa kaa'amee jiru iyyuu ilaalaa. Dafaa dhaqaa bartoota isaatti hima. Jedheeti itti dubbate. As hin jiru inni Galiilaatti sokkeera jedhe. Inni warra du'an gidduu hin jiru jedhe. Ijoolleen Waaqayyoo warra du'an gidduu hin jiran. Warri ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanan warra haareeffamanidha. Duuti irratti haboon qabu. Seexanni isaan irratti haboon qabu. Dukkanni isaan irratti haboon qabu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uudha Yesuus. Waan warri awwaala eegan dubbatan ilaame dhaggeeffadhaa. Waan an dubbachaa jiru kana kutaa wangeela hundumaa keessatti ni argattu. Caalaadhumatti wangeela Yohaannis boqonnaa 20 irratti kan argattan. Boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa ka'eeti waan an dubbachaa jiru kun. Luqaas 24 tokko irra jira. Warri awwaala eegan kan isaan dubbatan akka awwaalli baname akka Yesuus du'a keessaa ka'e milikkitoota ta'an hundumaas dubbatan. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Namoonni baay'een dhugaa yommuu isaan ba'an argitu. Warri lubootaa akka jedhanii dubbatan. Egaa amma jedhaniin
Dubbiin kun erga akkas ta'e. Erga Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jettanii dubbattanii. Amma wallaalchifamuun inni lammaffaa kun immoo isa duraarra waan caaluuf jedhan. Horii fudhadhaati. Yesuus du'aan kaane bartoota isaatu reeffa isaa fudhate jedhaati dhugaa nu ba'a jedhan. Jarri sunis akkasuma godhan horii fudhataniiti. Inni du'aan kaane namoota reeffa isaa fudhatee deemee bartoota reeffa isaa fudhatee deemee jedhanii dubbatan. Dubbii macaafa qulqulluu keessaa na dhibu tokko jira. Yesuus Kiristoos horiidhaan gurgurame. Horii fudhatanii Yesuusin gurguran. Horii fudhatanii Yesuus irratti sobaan dhugaa ba'an. Horii fudhatanii sobanii Yesuus du'aa hin kaane jedhanii dhugaa ba'an. Argitanii? Jireenyi nama Waaqayyoo, jireenyi ijoollee Waaqayyoo innan asirratti isinitti dubbachaa jiru. Akkasuma jireenyi nama haareffamee waan jireenya namaa akkas gagaachisu hafuura namaa bal'eessurraa of eegaa jiraata. Asumaan dubbii kana keessatti waan baay'ee qabachaa deemuu dandeessu isin. Bal'aadha waan dubbachaa jiru kun. Horiin wanta hundi hamaan irraa latuudha jedhee dubbata. Barbaachisaa miti jechuusaa miti. Barbaachisaadha garuu horiin hamma yerootti dhugaa akka ukkaamsu, hamma yerootti waa akka hojjetu in argina asirraati. Yesuus Kiristoos garuu warra dubbii kana dhagaa jirtaniif du'aa ka'uudha jireenya. Seenaa du'aa ka'uu keessa akkas hin jiraattaniif Waaqayyo isinitti dubbachaa jira. Yaa nama Waaqayyoo, yaa namoota sagalee kana dhagaa jirtanii Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha jireenya. Namni isatti amanu ifa kee jiraata. Namni isatti amanu du'a keessa hin jiraatu. Lammaffaa gooftummaan du'aa isarratti hojjetu. Uumama haaraa kan jennuuf isa kanaaf. Lammaffaa waan joonsuu irratti deebi'uu hin danda'u. Yesuus Kiristoos guutummaa guutuutti golgaa sana tarsaasee, guutummaa guutuutti dhagaa sana galagalchee, guutummaa guutuutti ba'aa keessan hundumaa baatee isin fureera. Isin uumama haaraadha. Ameen. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos amma mata duree gara dhumaarra jiru kanan cuunfaa wayii tokko isinitti dubbadha. Kan guyyaa har'aa kana walitti qabuufan deemaa jira amma. Du'aa ka'uun Kiristoos warra isatti amananiif jettanii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos warra isatti amananiif tokkoffaa iddoo itti duutii fi aboon du'aa mo'ameedha. Ilaa argitanii isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 55. Moo'ichi kee meerree du'aa, harfiin kee meerree du'aa, haboon kee meerree jedheetu Yesuus Kiristoos du'atti dhaadhate. Achitti harfiin kee meerree, aangoon kee meerree, humni kee meerree, jabinni kee meerree jedhee Yesuus Kiristoos dubbatu argina. Harfiin du'aa cabeera jedhe. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 28 irrattis Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'e egaa dhaqa maqaa abbaaf kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa yommuu jedhe haboon waaqa irrattis lafa irratti anaaf kennameera jedhe. Uumama haaraa yommuu taanu kana labsinan oduu biraan qabu, haasaa biraan qabu, waan biraadhaaf yeroo hin qabnu ilma Waaqayyoo lallabuuf yeroo yerichi nama hin ga'u. Isa kanan isinitti dubbadha. Iddoo itti haboon du'aa mo'ame, iddoo itti duuti golgoleeffame du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Haaleluyyaa. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessa jiraatu uumamni haaraan jechuun du'a mo'anii jiraatu jechuudha. Argitanii? Du'aa ka'uu labsaa jiraatu jechuudha. Harfiin du'aa cabeera jechaa labsaa jiraatu. Hojii ergamootaa keessatti Phexros gaafa ka'ee dhaabatee waan Yesuus Kiristoos dubbate. Gaafa namoonni 3,000 ol amanan sana wangeela lallabe. Isa isin fanniftan sanatu akkas gochaa jira. Maqaa Yesuustu akkas godha. Isin garuu isa fanniftan. Gooftaan garuu Waaqayyo garuu du'aa isa kaase jedheetu waa'ee du'aa ka'uu lallabe. Lallabi du'aa ka'uu warras mana kee keessaa waan baay'ee kaasa. Haaleluyyaa. Gola kee keessaa waan baay'ee kaasa. Yesuus gooftaa. Humna qaba. Wangeelli humna qaba. Du'aa ka'uun humna qaba. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Ati uumama haaraadha yoo taate isa kanatu si guuta. Isa kana odeessita. Harfiin kee hin jiru. Gooftummaan kee hin jiru. Aangoon kee hin jiru jettee dubbatta jechuudha. Waaqayyo har'aa kaasee yeroo ati sagalee kanaa dhageessu kaasee har'aa jalqabee Waaqayyo haboo haaraadha. Moo'icha haaraadha. Duuti akka mo'ame akka labsitu isa moo'e ilma Waaqayyoo immoo akka dubbattuuf Waaqayyo arraba kee jireenya kee adibu. Mul'ata kee adibu. Ergaa kee adibu. Karoora kee adibu Yesuus Kiristoos. Haaleluyyaa. Inni lammaffaan du'aa ka'uun warra isatti amananiif. Du'aa ka'uun warra uumama haaraa ta'an kanaaf. Iddoo itti Yesuusii wajjin du'aa ka'anidha.
Haleluuyaa. Nu Yesuus Kiristoosii wajjin duune isaa wajjin du'aa kaane jedha Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti. Nuyi jedha Yesuusii wajjin awwaalamnee Yesuusii wajjin du'aa kaaneerra jedha. Uumama haaraa ta'uun isa kana jedha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuusii wajjin du'aa kaaneerra. Obboloota ko si'achi hin duunu. Akkam torban darbe isinitti dubbachaa ture. Si'achi hin duunu. Duuti lammaffaa ijoollee Waaqayyoo irratti hin hojjetu. Nuyi Yesuusii wajjin duuneerra. Yesuusii wajjinis du'aa kaaneerra. Mirga abbaa kaawwamnee jirra. Ameen. Haleluuyaa. Du'aa ka'uun iddoo itti Yesuusii wajjin du'aa kaanee darbine. Du'aa kaanee jireenyatti ceeneedha. Isa sadaffaa. Iddoo itti wangeelli lallabamu dhalateedha. Wangeela lallabamutu dhalate. Wangeela Maatiyos 28:18 hanga 20. Iddoo itti wangeelli lallabamu dhalate. Obboloota ko waan isinitti hima. Utuu Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane ta'e, utuu du'aa ka'uun hin jiru ta'e, wangeelli lallabnu hin jiru. Utuu Yesuus du'aa hin kaane ta'e, wangeelli kunis hin jiru ture. Nus waan dubbannu hin qabnu ture. Sagaleen misraachoo nuyi dubbannus hin jiru ture. Uumamni haaraan isa kana labsi dhaqa. Ijoollee Waaqayyoo isa kana labsi dhaqa. Humna du'aa ka'uu keessa, seenaa du'aa ka'uu keessa jiraata uumamni haaraan. Isa kanaan guuta sammuunsa. Seenaa du'aa miti. Seenaa du'aa ka'uutiin. Har'aa jalqabaati. Seenaa du'aan utuu hin ta'in, seenaa du'aa ka'uutiin maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurriif keessi keessan kan badhaadhe haa ta'u. Ameen. Haadha Yesuus. Isa kana kan arginu. Wangeela lallabamutu dhalate. Wangeela dhalate. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Jabaadhaa. Hojjetoota Waaqayyoo. Namoonni iddoo kamillee jiraatanii dubbii kana dhageessan. Ati wangeelicha lallabuudhaaf waamamte. Ati lallabaa wangeelichaati. Phaawulos takka jedha. Ani wangeela kanaaf lallabaa hojjetaa ergamaa ta'een jiradha. Ergamaa Kiristoos ta'eetan jiradha. Hojjetaa isaati anidha. Isa tokko haaraa kan keessa hafuura isaatiin hojjetaa sana godheedha. Hojjetoota Waaqayyoo ta'uu keessaniif gammadaa. Seenaa du'aa ka'uu keessa jirta. Seenaa Yesuus keessa jiraatta. Isa labsita. Isa dubbatta. Waa'ee isaa himta. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Abdii du'aa ka'uu booda nuu kenname. Ariifadhee asii gadi waan gaggabaabaa dubbiseen dhaaba. Abdii du'aa ka'uu booddee nuu kenname isinitti hima. Kan nuuf dubbatu qabaachuu keenya. Warri uumama haaraa ta'an kan isaanii dubbatutu jira. Ilaa Yohaannis 14:17 kan isiniif dubbatu isiniifan erga jedhe Yesuus. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos booda abdii gurguddaa afurtu nuu galame macaafa qulqulluu keessatti. Inni jalqabaa kan dubbatu kan isiniif falmu isiniifan kennaa jedhe dubbata. Inni hafuura qulqulluudha. Inni isa amma nu kee jiru, isa amma nu dubbachiisu, isa gara amantiitti nu fide, isa nu akka biyya lafaatti ifa kana dubbannuuf nu waamee jiru kana hafuuricha nuu kennamee jira. Humna ittiin biyya lafaa moonu isa ittiin wangeela lallabnu akka argannu dubbate Yesuus. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 isin humna argattu hafuurri isin irra bu'a. Hamma handaara lafaatti deemtanii dhuga baatu qotaatu jedha. Hamma handaara lafaatti isinis iddoo garaagaraa kan jirtan, biyyoota garaagaraa kan jirtan, addunyaa kanarraa iddoo kamillee yoo jiraattan dubbii kana dhagaa. Dubbii kana dhagaa. Ati dhuga baatu Yesuus Kiristoos. Hamma handaara lafaatti dhuga baatu qotaatu. Humna kan isinii ta'u immoo ana jedhe Waaqayyo. Ameen. Nama Waaqayyoo, hojjettu Waaqayyoo, hojjetaa Waaqayyoo, humni kee wangeelicha, humni kee sagalee Waaqayyooti. Hamma handaara lafaatti siif eeyyamamee jira. Humni ati ittiin dhaabattu maqaa isaati. Humni isiniif biyya lafaa mootan isiniif kennama, isiniif dhufa jedhee dubbate. Humnichi har'as kennameera. Humna eenyullee raasuu hin dandeenye. Mootummaa eenyullee raasuu hin dandeenye fudhanneera. Egaa kan raafamnu kottaadha abbaan ergaa. Hin phereepheramnu. Mootummaa raafamuu hin dandeenye erga fudhanne hin sodaannu. Sadaffaa abdii deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos. Abdii deebi'ee dhufuu Yesuus. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti akka jedha. Akkuma amma argitanitti ituu inni deebi'ee dhufuu arguuf jirtu jedhee sagalee Waaqa keessaa dubbate gaafa Yesuus ol ba'e. Egaa abdii deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoostu nuu kennamee jira. Yesuus Kiristoos yommuu dhufu gara ofii isaatiitti akka fudhatu. Inni kan biraan inni dhumarra jiru abdii jireenya bara baraati. Eternal life. Living with God forever. Everlasting. Argitanii
Waaqa mootummaan isaan dhumne. Waaqa aangoon isaan dhumne. Jireenya bara baraatiif kan nu waame. Akkuma isaa akka moonuuf mirga kan nu laate. Ilma Waaqayyoo wajjiniin mo'uuf jirra. Ameen. Abdii du'aa ka'uu keessa jiraatu ijoolleen kakwaara. Ijoolleen kakwaara isa kana lallabu. Ameen. Ijoolleen Kiristoos isa kana dubbatu. Ameen. Seenaa du'aa ka'uu keessa jiraatu uumamni haaraan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Eebbifamaa. Ayyaanni Iyesuus Kiristoos dachaa isin irratti haa dhangala'u. Dubbiin kun ani ariifadheen dubbadhe. Asii gadi kan dubbannu kun kan ani jechaa jiru kun ana miti kan ittiin hojjetu ilma Waaqayyooti erga ta'e nana mana. Laphee keessan keessatti hojii hojjetu. Hafuura keessan keessatti hojii hojjetu. Ameen. Eebbifamaa. Gooftaan Iyesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Dubbii kana asuma irratti dhaabne